Keessummaan kan koo har'a taphataa kubbaa miilaatii Surraa Taammaneeti. Hordoftoota keenya Surraa Taammaneetiin baga nagaan dhuftee jenna. Baga nagaan dhuftee. Ishee baga nagaan dhuftee. Taphataa taphataa kubbaa miilaatii. Mee eessatti dhalattee eessatti guddattee kan jiru moo ofii ibsati dabalataa? Okay, ishee galatoomaa waan naaf hirtanii fi maqaa kiyya Surraa Taammanee jedhama. Bakka itti dhaladhe magaalaa Naangoo Wallagga Lixaa. Achumatti guddadhe naannoo Naangootti. Tole akkamitti gara kubbaatti dhufuu dandeesse kan jiru moo yaa kaafuun gaa? Ishee akka gara kubbaatti dhufee nama Itoophiyaa keessa jiraatu taphattoota Itoophiyaa keessa jiran kabiraarraa waan baay'ee adda ta'e miti. Yaa mandaruma keessa taphachuudhaani. Dirree irratti ijoollee safaraa waliin deemnee taphachuudhaan kan ka'e taphattoota jaallannu ilaaluudhaan kan ka'e kaka'umsa argannuuni kanumaan gara kubbaa miilaatti dhufe dhufuu danda'e. Ijoollummaatti akkamii akkaadaamii wanti jedhamu kun jira. Egaa iddoo baay'ee amma fakkeenya magaalaa Adaamaa keessa iddoo baay'ee waan akkasii jira. Magaalota gurguddoo kana keessa jira. Toorasitti waan akkasii jira. Isa san taphatteetta? Hin jiru. Akkaadaamii kan jedhamu magaalaa gurguddaa Itoophiyaa keessa illee xiqqoodha. Tole. Hin jiru ture. Safaruma ijoollee walii wal waamnee walirree taphanna turre. Yaa'u sa'a sanatti illee garuu taphataa waan ta'uu barbaaduu fi gaafa ijoollee waliin hojjenne illee kophaatti illee hojjetaa ture. Yaa'u fedha qabaachuudhaan kan ka'e. Yaa'u sa'aatii jettitti siim jechuu yoo baate illee. Yaa'u. Struggle jireenyi struggle keessa dabruudhaa fi waan akkaadaamii illee hin jirree fi fedha waan qabuu fi bakka argee taphachaa akka namatti dhufe. Tole gaamee amma kubbaa miilaa keessatti keessaa teeknikoota warra jaagiling jedhamu kana. Jaagiling jechuun kubbaa lukaan rukutuu jechuudha. Asirratti goshii lafatti hin bu'ini. Akkasumas immoo instaaleeshinii adda addaa isa kana jechuun fakkeenyaaf kubbaa addarra godhachuu, kubbaa gateettirra godhachuun jira. Akkasumas immoo lukarra kaawwatanii akka ishiin hin buunetti qabachuun jira. Kun dandeettii addaati. Mee isaa sanniin akkamitti bartee kan jedhu immoo yaa kaafnu. Viidiyoo ittiin dhufna hordoftoota keenya dandeettii isaa isinitti agarsiifna. San dura garuu muuxannoon keenya akkamitti kana baruu dandeenya? Yaa'u piraaktiisiidhumaan erga caalu shaakaluma dirree irratti godhuuni. Akkuma sitti taphattoota nu dura turanii taphattoota jaallannu gaafa dandeettii isaanii viidiyoodhaan laallee haala garaagaraadhaani ofii kiyyallee shaakalumaan fide. Yaa'u shaakaltee jennaan wanta hin baramne hin jiru beektaa. Irra deddeebi'ee shaakalumaan hojjechuu danda'e. Irra deddeebi'ee shaakaluu bu'a qabeessa nama taasisa. Bu'a qabeessa si taasisa iyyee. Hordoftoota keenya kan hordofaatiin jirtan kun sagantaa yeroo kaayyote egaa keessummaan kan koo har'aa Surraa Taammaneeti kan dhalatee guddatee Wallagga Lixaa magaalaa Naangootti taphataa kubbaa miilaati. Egaa Adaamatti immoo iddoo itti taphatu qaba. Gara boodatti kan nu ibsu ta'a jechuudha. Mee dandeettiin isaa maali kan jedhu istaadiyeemiin dhaqnee wayita inni shaakalutti waan fudhanne qabna. Hordoftoota keenya isa san hordofaa ta'u sana booda walitti deemee ifaana tura.
sadi afuri kara dera mila muri. Sakalama sadi afuri maratoni katta muri. Sakalama sadi afuri mirga gori bita gor. Samait hawisa susoha shafisa. Gymnastic javesa irreke sentimsa. Toleka hordoftoota keenyaa dandeettii suuraa tammanaa alaaltaniiti ka walitti deebinee dandeettii addaati. Inni kun baay'ee ulfaatadha. Namuu kubbaa taphachuu danda'a garuu dandeettiiwwan akkasii kanneen bira gahuudhaaf yeroo dheeraa fudhachuudha kan inni danda'u. Suuraan yeroo baay'ee fedhii waan qabuu fi shaakaleetanii kana bira gahee nuun jedheeti jira. Mee umurii kamitti kan kubbaa jalqabde namni tokko otoo umurii kamitti kubbaa jalqabee gaariidha jedhe? Sa'aatii yeroon itti jalqabe ijoollee xiqqoo ta'ee jira. Haati kiyya kubbaa naa bittee dhufte turte. Akkanumaan kophaa kiyya kubbaa ijoollee xiqqoo taate sii bitamaa jedhe. Haaluma sanaan jalqabe garuu ijoollee waliin taphachuu itti ka dhufe waggaa 11 12 akkana. Callisnee taphachuu jechuudha. Waliranii gaafa taphatanii warra ijoollee gurguddaa nu caala laallaa kuwaasii deebisnaa kan akkana. Akkanumatti taphachuu jalqabe. Naannoo 12 kanatti fakkaata. Mee namoonni alaatis amma fakkeenyaaf kan akka Meesii fa'aa jiru, kan akka Roonaaldoo fa'aa jiru, Neymar namoonni beekamoon kubbaadha. Ijoollummaatti kan kubbaa isaan jalqaban. Maal jettaati ijoollummaadhaan kubbaa jalqabuu kan akkamitti ilaala? Ijoollummaadhaan carraa jalqabuu argatanii jennaan gaariidha jedhee yaada. Baay'ee gaariidha. Andaa'uun biyya biraatti ijoollummaadhaan jalqabuu qofa otoo hin taane dirree irratti akkaadaamii seenanii barnoota akkaadaamii akkatti barannutti ta'anii seeraan barreessanii inistiraaktarii mataa isaanii qabaatanii hin baratu jechuudha. Odoo akkanatti baratame illee nuti nu biratti illee gaarii ture carraan isaa dhiphaa waan ta'eef malee. Ijoollummaatti jalqabuun baay'ee gaariidha. Mee namoonni immoo fakkeenya ta'an jettu biyya keessas biyya alaatiis yoo jiraatan kaasuu dandeenya. Biyya alaati Kiristiyaanoo Roonaaldoodha. Kiristiyaanoo Roonaaldo hin jaalladha ture baay'ee. Umriin isaa ijoollummaadhaan kan inni jalqabe baay'ee rakkataa turan maatiin isaa. Meesiinis akkasuma umriin isaa waggaa 5tti jalqabe sun waggaa 8tti immoo 7tti kan inni jalqabe. Neymaris akkasuma ijoollummaadhaan jalqaban baay'een isaanii akkaadaamii keessatti baratanii sadarkaa gurguddaa kanarra gahanii jiru. Hiyyummaa isaan keessa ba'anii jiru jechuudha. Ijoollummaatti gaafa hojjetan biyyaafis ofiifis bu'aa gaarii uumuudha. Tole gahamee amma immoo taphattoonni biyya alaa namoonni amma kaasaa turre kun kan akka Neymar kan akka Roonaaldoo jaagilingii akka hojjette san isaanis kan hojjetan jira wal bira qabne hordoftoota keenya biraan geenyee deebina hordoftoota keenya mee hordofaa ta'u sana booda walitti deebina. Hordoftoota keenya kan hordofaatiin jirtan kun sagantaa yeroo kaayyootii keessummaan kan koo har'aa suuraa taa'amaniiti. Hordoftoota keenya suuraan yeroo ammaa kana immoo eessatti taphachaa jirtaa kan jiru immoo kaafnu laata. Egaa kilaba wayii keessaa kan jirtu namni egaa hordoftoota keenya ibseen. Amma isaa kanatti Piriimiyer Liigii lammaffaa kan waggaa 23 gadi taphachaa jira. Bulchiinsa magaalaa Adaamaadhaatiif jechuudha. Adaamaadhaaf. Tole. Amma isaatti kanatti achi keessa jira. Mee gara duubaan taphattamoo jidduu keessa taphattamoo fuulduraan taphatta? Fuuldurarra taphadha. Tole. Jifataa jedhama natti fakkaata Oromiffaan. Tole. Sarara fuulduraa irraa. Fuuldura taphatta? Sarara fuulduraarra taphadha. Akka goolii faare. Hin galcha gaafa carraan jiraate. Egaa keessummaan kan koo har'aa
Suuraa taammanati taphata kubbaa miilati egaa waa hedduudha irraa barattanii jedhanii yaada. Meegaa suuraan waa hedduu kaasaa turre amma keessa'uu iddoo atti taphattu sarara fuulduraa yookaan moojifata jettee jirta. Mee haalli biyya keenya akkaataan leenjiin biyya keenyaa itti kennamu maal fakkaata? Yookaan immoo taphattoonni biyya keenyaa akka kan biyya alaa saniitti kubbaa qabatanii ariitiidhaan, ispiidiidhaan maaliif goolii bira hin geenye kan jedhu waaqaaf. Suuta qususanii goolii bira gahu. Warra alaa garuu sakandii muraasa keessatti goolii bira gahuuti. Maalni garaagarummaan kun leenjiidha moo akkaataa nyaataati moo maalirraa himaddaa kan jedhu mee yaakaaf. Akka yaada kiyyatti garaagarummaa guddaa akka jiru beekamaadha akka biyya alaa wal bira qabne. Haala leenjii waliin illee haala nyaataa waliin illee waliin qabata. Yoo namni tokko nyaata fiiwulii malee makiinaan akka deemuu hin dandeenye namni tokko illee nyaata gahaan arganne ispiidiin isaa haga barbaade ta'uu hin danda'u. Haalli nyaataa murteessaadha. Haalli leenjii illee murteessaadha kanarratti. Ispiidii irratti baay'ee teeknikoota hunda irratti qobaatti hojjetamu akka kubbaa keessatti jechuudha. Leenjisaa garaagaraatiin jechuudha. Akka ispiidii ajiliitii hojjechiisu jira. Akka teeknikii shuutii hojjechiisu jira. Diriibilingii qobaatti hojjechiisu jira. Yeroo yeroodhaan paasii qobaatti haala garaagaraadhaan tokko tokkoon ibsanii fi baratama. Nu biratti garuu akkuma amma sistemee haala garaagaraadhaan filatamta safara keessaa ilaalamtee yaalii mataa keetiirraan kan ka'e malee namni baay'een akkaadaamii irraa illee hin kaatu. Haalli kondiishinii nyaataa illee akkuma garaagara kan isaanii waliin. Kanaaf walitti fakkeessuun itti cimaa. Namni suuqannoon qabu suuraan fakkeenyaaf daa'imman otoo hin leenjinaa yoo jedhan fedhii yoo qabaatan iddoon itti leenji'an eessa? Dirreen iyyuu jira kan jedhus rakkoodha akka biyya keenyatti biti. Dirree dargaggootaa bakka hojjechaa ture illee yeroo 2-3 bakka hojjechaa ture leenjistoonni dhufanii har'a kiyya jedhanii gizeetti wal dhaban illee jira dhuguma. Tiimii 3 ta'anii illee garee 3 ta'anii adda qooddatanii hojjetuun illee jira. Akkuma jettan qina dirree xiqqoon jira. Yoo danda'amee sirrate baay'ee gaariidha jedhee yaada. Kanaafiyyuu wanni kubbaa kun waa hedduutu walitti dabalamee ga'umsa namaa kennaadha. Ijoollummaadhaan jala qabuun gaariidha. Akkasumas immoo nyaataa dhugaatiin kunillee filatamuu qaba. Filatamuu qaba. Wanni mi'aan barbaachisaa miti kubbaa miilaa ta'ee taphattootaaf jedhamu maaliifidha? Wanni mi'aa hedduu artifishaaliidha harki caalu. Fakkeenyaaf amma waan mi'aa hedduu keessa kan dabalanii aspaartaamee mi'aawaa aspaartaamee jedhamu jira. Inni amma sukkaararraa haga 4 mi'aa jedhanii. Innaan fayyummaa namaaf sirrii miti. Kalee namaaf illee onneef illee artifishaalii waan ta'eef jechuudha. Haga sukkaaraa 4 mi'aawaa jechuun baay'ee mi'aa miti. Waan mi'aa sana gaafa nyaatanii waan mi'aawu fakkaataa nyaatama garuu dhiibbaa qaba fayyummaa irratti. Waan argeef biskuutii baay'ee jaalladha ture baay'ee. Yeroo baay'ee gaafa nyaadhus teeminaa kiyyaalee dadhabaa dhufa fayyummaaf sirrii natti hin fakkaatu waan mi'aa. Keessumaa taphattootaaf. Hafuura jechuu kiyya. Hafuura. Fakkeenyaaf dirree keessatti namni tokko gaafa hafuura kan namni dadhabe tokko hafuura daddarba. Kun immoo iyyuu otoo hafuura hin baafatin yeroo dheeraaf turuu akkasii. Yeroo dheeraaf odoon dadhabiin turuu jechuudha. Hafuura gaa qaba jechuudha gaafsanii. Qaamaanis odoon dadhabiin turuu jechuudha. Qaamni gaafa dadhabe sammuun illee xiqqoo dadhabuu nafu. Rukuttaatti immoo deebina. Akkuma sila siin jedhu wal qabata. Warri biyya alaa jidduu keessaa yookaan immoo dirree kubbaa miilaa jidduu keessaa rukutanii goolii gaafa galchantu jira. Humna qaba jechuudha. Shootii guddaa gaafa rukutan barrenyaan illee yookaan immoo karra eegan illee danda'ee hin qabatu. Biyya keenyatti garuu wanni akkasii humna hin qabu. Rukuttaan akkasii. Maal rakkoon kun maalirraa madda? Teeknikiidha akka yaada kiyya yaa inistiraaktarii waan ta'an illee akka beekurraa. Teeknikii mataa isaatii qaba. Nuti yeroo baay'ee amma kubbaa waan humnaan dha'uuf yaadnuu fi akka yaadnu sana nu ta'uu dhiisuu danda'a. Humnaan dha'uu qofa waa yaadneef jechuudha. Garuu teeknikoota jiran sirnaan fayyadamne odoo dhoofne
rakkoo tokko malee milkaa'uu danda'a. Rukuttaa gaarii dha'uudhaaf jechuudha. Rukuttaa humna qabu dha'uudhaaf. Teeknika. Kanaaf teeknika. Tole kan hordoftoota keenya biraan keenya deebinaa. Hordoftoota keenya surraan egaa wayitaa dirree nu dha'inetti iddoo kana yoo rukutanii karbiidha. Iddoo kana yoo rukutanii humna qabaataa jedhee nutti agarsiisee jira. Isa sanii hordofne kan biyya alaatis maal akka fakkaatu akkamitti akka barsiisan humna rukutuun waan irraa baratamudha. Isa sana isin affeerree walitti deebinaa faatu. Sporting fayyaadha, sporting nagayyaaf, sporting guddina, sporting jaalala, sport. Sporting fayyaadha, ittiin hojjennu, sagantaa jireenya keessa haa buufannu, dhaloota guddatu, bakkii akka taanu, biyya jirru maraa, sportii haa taanu. Hordoftoota keenya walitti deebineeti jirra. Suuraan waa hedduudha nutti agarsiise. Egaa paaworiidhaan yookaan immoo humna rukutuun akkamitti akka danda'amu warra kubbaa taphan isaaniif egaa ergaa dabarsiteeti jirta. Warri biyya alaatis akkuma argine wal fakkaata akkaataan isaan itti rukutani. Ani kubbaa duuma kaatanitti bu'uu natti fakkaata ture. Waa hedduu sirraa barannee jira. Tole mee gaaffii sagumaan haa ta'uuti. Kubbaan biyya keenya dadhabina kanarraa deebi'ee akka dandamatu akka cimuuf eenyu maaltu eegamaa kan jedhu kana kaafne. Sana booda immoo suuraan gara fuulduraatti kallattiin isaa garamii kan jedhus gaaffii lamaan tana isa dura nu deebisitu sana boodatti deebi'e. Tolee galatoomii. Maatiirraallee mootummaarraallee eegama jedhee yaada. Kubbaa keenya guddisuu fi daa'imman nu duuba jiran illee akka jabaatanii sammuu isaanii illee bilchaatee akka taphataa cimaa ta'uu illee danda'ani. Baay'ee ispoortii hojjechuun kubbaa taphachuu qofaaf odoo hin taane barnoota irratti illee ni fayyada. Barnoota irratti sammuu isaanii akka aktiif ta'u godha. Garaagaraa waan garaagaraa irraa ni ittisa. Araada adda addaa irraa ni deebisa. Amalaan illee gaarii akka ta'an godha. Taphataa cimaa ta'uu barbaadu sanatti. Cimee hojjechuu yaada malee bakkee hin taane ooluu hin yaadu. Kuni gama ijoolleetiin jechuudha. Gama ijoolleetiin. Maatiin ijoollee gargaaru qabu. Amma maatiin baay'ee dogoggora xiqqoomanii barnoota baratu malee kubbaa taphachuun qabu akkana jedhani. Barnoota barachaa kubbaa taphachuun gaarii ture silaa. Isaan gaafa kubbaa taphate waan barnoota hin baranne waan wal faallessu godhanii yaadani. Akka sanatti yaaduu osoo hin taane maatiin illee ijoollee deeggaruu qabu. Ijoollee kubbaa taphachuu barbaadanii. Ijoolleen illee ijoollee kaka'umsa qabaatanii shaakallii irra deddeebi'anii shaakaluu jaallatan akka ta'anii fi gama keenyan deeggaruu qabna jedhee yaada. Umma erga sa'a guddanne kanatti nuti ofii keenya waan beeknuu fi hojjechuu dandeenya akka barbaannetti. Sa'a sanatti garuu nama deeggaruu nama gorsu waan barbaadanii fi akka jabaatanii irra deddeebi'anii hojjetanii callisanii kubbaa taphachuu irraa akka leenjisaa gaarii argatanii akka sirriitti taphatanii. Haala mijeessuu fi haala nyaataa mijeessuu fi amma akkaadaamii xiqqoo yoo jiraate leenjisaa bira deemanii kan hojjetanii haalli nyaataa isaanii manuma miti akka deemanii nyaatan haala nyaataa isaanii kophaatti baasanii fi waan qaama isaaf barbaachisu waan qaama isaa jabeessu waan heelzii ta'e. Hordoftoota keenya keessummaan kan koo warraa suuraa taammee taphataa kubbaa miilati Adaamaa keessatti kan inni taphachaa jiru dandeettii addaati kan inni qabu ulfaadhu galatoomii jennaani.